Asham, 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 asham. Ay, asham. Yeah? Ufte gabo dirti, ufte gabo dirti, ufte gabo dirti, ufte gabo dirti. Huh? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wait. Eh? Maybe dafa oloria dubbin jajjabdu array dubbin jajjabdu ay ha bagana gaan noidan mundi khaysano bagana gaan duftan ay manni mana khaysa wanni nyaatan saaqa khaysan ha wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh me shir goda wali dadbar saada fa sheyni dufe ja shika abduta dufe way jame ha iyo jechanuti wagga sadi fi walakka dura farse bula shika abduta gafide baase sani jecha namni hidamu egalem dur namni walle caala bultume dhageefata walle Umar Sulaiman dhageefata walle siyaasa dhageefata jaame hidama amma jecha sheek abbutaatiif nama hidhu eegalte bilziginnaan ay bilziginna ha ay bilziginna wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dufta mesha goda shir goda sagale ta sabakh izani bilal ha sagale wali tawo abarru wannumman TPP nutufachu jirtu barnu sagale walintani an kana ajaib isin qabsaawonni warri qabsaawota jettan kun maaluma PP jala gootan ichi jala guutuudha hoggi namni qabso jaawar jalatti isin gir hin arkinu taayye jalatti isin hin arkinu sheeka abbuta jalatti isin hin arkinu what is wrong to you guys ha kullu shay min al majnun malta tanisi malichi gootan mana oromo mana qabso mana bashannana mana shasha khana duftani sabakhaysani wajin gammadani ha barmelo ta farsho khanina nittibase khana marmelo ta farsho kha gannaqa fi sigale gurba irsasa fi inni tokko sanfa warra miilayya wa irsasa fi fayyisan tokko njeni أو مكاخنا نوب بازون وانبريور ما شاء الله ها فيزا للزاتي في إرساس نتوكون جينزي قال وام متان دلغن وام ميلان دلغن متان بلليزن إرساسي نسوقي وين كتب دبر متاك غرغل جتي هايتاني إنني وام ميلان دلغن متان بلليزي قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شاشا قدا مي شاشا قدا ittiseenna hala yero seennamme bagana gaan duftan undi kaysan marmeela farsho khana lal yabo wan takmi alhamdulillah ja rabbin kun kayri fuafita melala warra arra ilma bagada biya bulcha way biya bagada jiru khaysa warra een gadda jawar ma majjala gale akka jawar namni jibbu godu ture jolle garte jalla jawari macho ititana fudani sagantaatti khannaniti sigale akka jawar namni jibbu akka jawar garte fudani dibani gosumma galchan warra garte wayane ango qabachu deema dubbin abiyyi dumatte jawar jalani garte biya samna jee kharorfatetu gafas jawar jalagale wallahi gafas jawar jalagale akka namni jawar irraade isu godu ture warri sun amme isa gale PP khaysa gale jechu shaytan tije jalagale jechu sigale ammachi taani summi sani shaytan tijarratu fujiran ummanni sirri jibbu warrimma qallicha kana farsu sirri isini dalagu jira alhamdulillah ja warri qabso jirta huggiini nama jeese sinajjeefne jalla huggiini nama dhageeffachu dide sin dhage namni xiiqi khaysa gala deema qabsoon jabaacha deemti sigale sirri tirra dalagu jiran ani sirri tin beekhaga akkuma jaawar jala gaafa kan taani jaawar irra dalagu turan amma sirritti qallicha kana irra dalagu jiran sigale shaytaana maka shaytaana joxana akkamatti timbaaf ne beek shaytaana jechuun nama gartee mariin jaalanne
nama gartee dhiiga namaa dhugu nama dhiiga malee jiraachuu hin dandeenye sheexaana beekadhu. Maqaa hunda laaleetiin duraan qaallichaan kenneefi nugustichaa hin taane jeetiin maalittiin jijjiireef sheexaantichatti hin jijjiireefi jechuudha. Sheexaanni nagayan fedhu dhiiga gannaqamu dhuguu fedha. Gartee maatii diigamtu biyya diigamtu gosa diigamtu saba diigamu sheexaanni kana fedha waan ta'eef maqaa sheexaanticha juun kenneefi jechuudha. Qaallicha Abiyyi fi injuu kana. So isin maal gootan yoo sheexaanticha ala maqaa birootti qabaattan fiduu dandeessanii jechuudha si galee. An sheexaantichaan kenneef mataa kiyyaaf. Sheexaantichaan kenneef. So warri gartee dheengadda jaawar jala galee gartee akka namni jaawar irra duulu akka namni xiiqii keessa galee jaawar jibbu akka gartee namni jaawar dura dhaabbatu godhuu ture amma piippii keessa galee jechuudha. Amma dubbiin sirri deemti. Dubbii tiyya tana qabadhaa ta'an. Warri sun amma dalaga jiran. Sigale. Namoonni gariin gartee warra san irra bobbaatan maarre jabaadhaa jaani sirritti qaallicha faarsaa jaani. Sigale. Akka qaallichi kun jibbamu akka gartee qaallichi kun gartee onnuma namaa hanga keessa jiru keessaa bahu sirri godhu jiranii jechuudha. Amma wanta namichi mataa baaldiitii fi qaallichi garaa tani haati walaa gartee namicha irsaasaa fi inni tokko kana huggii sabarratti kabbaacan huggii gartee sabakka tuffatan huggii saba tuffachiisan sirritti qaallicha san irra dalagu jiranii jechuudha. Alhamdulillah ija anjara san hinjibbu. Sigale anjara san hinjibbu. Isin garuuttuma dhufuu teessa waan hin anju. So amma gara sagantaa kiyyaatiin deemaa isin share invite gootaniiti waliin gaggeessanii gartee an sagantaan irra dhufeefittiin deebi'an jechuudha. Akkuma beekamu haala yeroo jetti sagantaan hin dhufeef haala yeroo jetti. Haalli yeroo kun waa hedduu wal qabata maaltu erab naqnaan sirreessa. My kids to say, Mom's here, and Mom's present. Haala yeroo jetti jechuudha. Sagantaan tiyyataarraa haala yeroo jetti. Haalli yeroo duraan dursuudhaan akkuma beekamu obboleessi keenya kadheen gadda jechaanan jechuu ture dura fide kana faarsee bulaa jecha juu kana faarsee bulaa kara wallee jijjiiree gartee faarsee bulaa kara wallee jijjiiree ummata saatiif sagalee tahee gartee hidhamuun isaanii yaadattanii namicha kana maalii fidanii jettee yoo kan gallaaltu taate piipiin maal akka taate si arkisiisaa jechuudha. Warra dheengadda qorannee hiina malee yaada namaatii naman hiinu terroristiin nuhi ka ummata shororkeessaa ture nuhi ka ummata fixaa ture nuhi ka ummata saamaa ture nuhi badii hundaa'u naaf jecha dhiisaa tadabarti gundo tahaftee guddo mee kharafuul duratti haa tarkaanfannu jee ture jechuudha. Qaallichi zulmiin mataa zaanzanaa kagartee rabbi fidee biyya san diiguudhaaf biyya saniin diiguudhaaf biyya san irra kaa'e kun dheengadda akkas jeeti fiqiriidhaan ummata shawwaduu ture jechuudha. Har'a akkuma beekamu fiqiriin isaa shiggirii guddoo ummata fiddeeti ummanni Itoophiyaa keessaa fi alaan harkaa fi dhageettii namicha kana jibbee funyaan qabachuu jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Waan iyyaa turre waan gartee jaawar irraa jalqaba Oromoon kireedita walii kennuun beektu. Kireedita kana walii kennuu irratti hedduu duuba. Waan qaallicha kana keessatti namni qixa jaawar qaallicha kana arke barnuti hundi eega lafti dhiite garre bodhugaa walii hinnaar. Wallahi mee duru alhamdulillah ija namuma qaroo kanaatu jaawar kana feetu yaada isaa deeggari feetu deeggarin qaroo jecha sadii jee jaawar waa'ee namicha sheeyxaanaa kanarraa maal jee gaafa inni dura bu'aa paartii OPDO tahuu deemu waan inni jee yaadadha
qaallicha kana yoo aangoo fiddan yoo dura bu'aa paartii tanaa godhuu teessan oppiidiyoollee ni baddi innillee ni bada biyyallee balleessee ifillee bada jecha sadeen kana jeesi gaafa namni gartee ijaa gurra dhabe addunyaan tun gartee hoggii ijoollee raffisu namni barnumaatu hoggii wal janaajanu hunda bar maarree abbichuu miitirkishoo abbichuu maqaasaatii wal janaajanu eegale bar amma diyaaspooraan kun sartifikeeta dhaabbatee baafachuu jira duraan lammaa fi abiyyitti ilmaan isaa fixeeti amma maqaa jijjiiru jira jawaareetti sigale so jaawar gaafa nuti isa dura dhaabbannu ana yeroo hunda jaawaris yaaduma isaa duraan dhaabbachuu ture gaafa sitti yaannee yaadaa miti dhuguma inni isa arkee jira namichi kuyyoo kana caalaa hidda gati hidhate gaafa gartee paartii keessaahuu inni galini arkee jira jechuudha tana kireedita jaawariif dhibbaa dhibbatti anduraanii maan reejee anduraanii miitirkishoo jeen hin jirtu tana kireedita jaawar Maammadii kennamuu qaba waa'een namicha kana osoon inni bar dura bu'aa paartii dhugaan siimaa dhageeffadhu haa osoon inni dura bu'aa paartii oppiidiyootuun ta'in oppiidiyoorra odiipparraa piippii dhufnee ber osoon oppiidiyoon dullattiin sun jirtuuti yoo qaallicha kana aangoo qabsiiftan yoo qaallicha kana aangoo fiddan ifiifillee ni baddan paartii teessanillee ni balleessa biyyallee ni balleessa boodarra ifiif badai akkasuma godhe jechuudha kireedita walii kennuun gaarii so hayyoonni kun waan nutti iyyan dhageeffachuu dhabuu miidhaan isiin fiddu waan kanarraa barannee jechuudha dawoorii nuti ni qabsooyna rakkoon hin jiru fuulduraafillee sigale ni qabsooyna rakkoon takka hin jiru taqabsoo Oromoo faarayaa miti garuu waan dabartirraa waa barachuun gaariidha jechuufin isinii tuqee jechuudha gaafa san namichi kun dhufee qorannu malee hiinu gartee yaadaan mormina malee yaada qawween hin morminu jeeti waadaa seenee afaan banneenu hundi harka dha'uu turre jechuudha arra garuu waan inni keessa jiru laaltanii gartanii nama yaada fudhachuu hin dandeenye nama yaada keessummeessuu hin dandeenye nama hayyuu wajji hojjechuu hin dandeenye nama gartee faarsee bulaa qofa wadala qofa walii qabatee faarsee bulaa jechuu kana dubbii safaatatti hin fideesitti fakkaatin faarsee bulaa jechuu wadala nyaatu wadala bar duubni isaa wadala beeke faarsee bulaan fuula dura jechi jira malee wadala beeka wadala jechuun ka nyaatu ka dhugu ka iyyu ka gartee irruma fe'attee duubaan gaafii takka hin qabu sigale gaafii takka hin qabu yaada tokko dhiyeessuu hin danda'u sigale wadalli numa fe'amu numa cafaqamu numa iyyu bishaan dhugu irra fe'amu qofa jechuudha faarsee bulaa jechuun hiikaan isii beeki maanaa ayaatota kanaa yooniin keessa gabbu'ee sirritti si kaniin qulqulleessu taate wadala jechuudha sigale wadala fe'amuu malee waa takka hin beekne yaada dhiyeessuu hin dandeenye kayoo namni kun hin jiraan kayoo namni kun hin jiraanne ani hin jiraadhutti amanu sigale wadala akkasiiti jechuuf faarsee bulaa jechuun akkanumatti hin fide sitti fakkaatin aan sheeyxaanaa soggiin itti yaadee fidu akkanumatti hin finne sheeyxaana jechuun nama dhiiga namaa dhugu nama dhiiga gannaquu jaalatu nama biyya diiguu jaalatu nama gartee maatii diiguu jaalatu kana maaltu isa madaala jeetiin laalee nama mariin feene nama yooni mari'anna jeen nama hidhu nama ajjeesu biyyarraa nama ari'u sigale hayyuu wajji dalaga yoo jaan gartee fuudhee nama biyyarraa nama ari'u kana maaltu isa madaala jeetiin taa'eetti afaan kaayyadhee kophaati sheeyxaanaa isa madaala jee maqaa sheeyxaana jiru moggaasee fi jechuudha so ana akkanuma maqaa namaa moggaasu lafaa fa'i so faarsee bulaa kana oggi moggaasu akkanuma kee moggaafne jechuudha faarsee bulaa jechuun numa faarsita wadala gartee yoo inni nama jeese sirri yoo inni nama hidhee sirri yoo hiikee sirri melala guyyaa taayyuma fudhadhu gaafa taayyeen dura hidhamu wadallootiin isii faarsee bulaan tun maal jechuu ture santu seera baga hiite jechuu bar
Gafata yen gadifamo bagabate abichu kana sigale yo hides santu seera jan yo hides sigale wadalli baqa nyaatu dhugu wa takka wanni ni yaadu jiru ufu ya su qof sigale ogi baarrafet sanuma tuni farshodu ide garte naddo bunna beeti tan wali qabatte asuma ufu ya sa bulti male wa takka khaysin jirtu jechu wadallota jechu dubni arsee bulaadha wadalloota jechuudha jechuudha sigale kanaaf guutingi example si kenneetiin jira jechuudha gaafa inni nama hidhu baga santu seera jan gaafa inni hoo akkana gaabbichuu jan amma sooma presidentuma Somalia Hassan Sheikh Fudhadhu gaafa dura maraata qaallicha activistii janiin barasan sheekan activistii janiin sigale arrabsanii gartee kana aangoo hun qabne khabiyya bulchuun dandeenye akkamitti gartee Itoophiyaa jala dubbata wuy mitirkishoo jechuun turre gaafa inni dhufee abiyyi wajji khoo akka nagaa Hassan Sheikh goota keenya wadala jechuudha they don't have nothing mind mataan qaban sigale mataan qaban yaaduun danda'an ifi yaada maddisiisuun danda'an wadalloota jechuudha sigale farsee bulaa jechuun kan isaa wadala jechuudha sigale wadala fi amuu malee nyaachuu malee dhuguu malee ukhoyni isaa guutamnaaniif waa takka bu'aan qabne jechuudha so wadalloota irraa wanni isin eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha yoo irra fe'achuu beeytan irra fe'addaa isinis caljaarra fe'addaa sigale wadala numa fe'atan malee wadala ragartee jireenya laayifi yaada wanni jaamu wanni barbaadan hin jirtu so namichi kun gaafa warri nuti warri yaada qabu isa jala yaanu sigale ni jijjiirama jechuu turre jijjiirama gaafiin Oromoo ni deebiti jenneeti gartee itti caccabne akka beera ulmaa nama keessaa baane mana teenye warrummaan arra isa gartee abbichuu jee harkatu mukanaatu manatti uleen nutumuu ture makiinaati yoon dawlaa dura caccabsu mana nyaataa keessa hundatti nyaata nu dhorkuu turanii jechuudha meedhaapha maal nu waliin jechuu turre gaafa mari'annu keessaan maal jechuu ture mootummaa heera qabduutu yoo mootummaan heeraan dhaabbatte gaafii sabaa deebifti filmaata kana gaafachi dabarre gaafii Oromoo takka takkaan lakkooyne deebifnaan hun jechuu ture jechuu sheeyxaanni kun afaan isaatiin sigale saniifi kasi jala dhumuu ture gaafa dubbii caffee keessatti taayyee iyyisiisan dubbiin baduu garreeti bakka jennee ichirra dhaabbatte dubbiin nama waa galuuf dubbiin PPT fi teenya eega filmaata mo'an booda wadalloota uggiinni tarrifatu haay jijjiiramaan deemu hayyuuf irraa dhiibeeti wadala tarrifate haay kun jijjiiramaan deemu dura dhaabbachuu qabna jenneeti itti khaanee dura dhaabbannee jechuudha so san share godhaa walii daddabarsa so ummanni keenya kana gartee ciniinnatee dura dhaabbachuu qaba tanaasoo keessattiin itti dhufa amma ta'u obboleessa keenya Faisal Abdurrahman irratti hin deebi'u faarsee bulaa jee faarsee bulaa kam hoggaase ana bakkaan an jirutti barbaada ana gaafadha faarsee bulaa ka isiniin jee ana ka gartee jecha addunyaarra hin jirre fidee isinin maxxanse akka isin gubattan akka isin farshoon isin baddu akka shalleen gartee isin boraafattanii irra ciiftan hundi isin baddu ka godhe ana maqaa faarsee bulaa isin moggaase miskiina maal gootanii rakkiftan faarsee bulaa yoo je afaaniin je hay mirgan qabu namni mirga dubbachuun qabu Trump asii arrabsaan jirani dimokiraasiidhaan nuti addunyaarraa tokkoffaa jechaan jirtani jijjiiramni dhufee dirreen siyaasaa bal'atte hay namni jecha faarsee bulaa obsuu dadhabe namni jecha faarsee bulaati jecha fuudhee nama hidhu akkamiini warra kursii isinirraa fudhachuu deemu paartiilee mormitoota ta kursii nuu qoodaa jettu ta aangoo nuu qoodaa jettu akkamiini walii galuu teeysan yaa Oromooti yemee dammaqite qollee ta'a dirreen siyaasaa bal'oodha dirreen siyaasaa bal'atte
mootummaa gartee dimokiraasiiti, mootummaa mariitti amanu, mootummaa yaada qabu, mootummaa gartee namni tokkollee nu malee yaadan qabu, paartiin mormituu nu malee yaadan qabdu jaami sheeyxaanni mataa zanzanaa kun. Haya yoo yaada qabaatte namni gartee khomii sodaatu yaada maal qaba? Mee akkamiini Jawaar Mohammad dhufeen wajji mari'achuu dide, Mararaa Guddinaa dhufeen wajji mari'achuu dideen akkamitti isinirraa baati mee naayim? Marroo Dirribaa dhufeen wajji mari'achuu dide, wobootu marii dide. Hay namni jecha kana bar woboon faana aangoo qooddanneeti biyya wajjin bulchine isiniin jechuu jirti. Bar kun namni faarsee buluma jee afaaniin muuziqaa jechuma 2 3 4 irra kan caalle si gale gitaara dha'ee faarsu sirbuu tureemi namni jecha kanaa obsuu dadhabe kursii namaa qooduu kamitti obsa si gale mee kursii namaa qoodu kursii addaan qooddachuu aangoo qooddachuu akkamitti obsa asirra dhaabbadhaati gartee waan qaallichi kun tahe waan sirni kun tahe madaaluun nama dhibduu jechuudha. Tatanaan faallaadha. Warra abbaa gadaa rashan warri nama jeese heeratti hin dhiyaatu. Warra abbaa gadaa rashan immoo goota jeeyna leenca jaaniiti fuudhanii aangoo guddina kennaniif. Warra nama ukkaamsu teelee mootummaan to'attuuni dawwalanii maallaqa hangana baankii kanatti baankii mootummaan to'attuun si gale baankii daldala Itoophiyaa tan mootummaan to'attuun tan mootummaan itti gaafatamummaa qabduun maallaqa miskiinarraa guuranii intalaati mana barnootatti ergatte ukkaamsanii nama magaalatti haajaa deemu takka haakima dhaquu deemu ukkaamsaniiti miliyoona hangana yoo nuu kennitan malee gad hin dhiifnu. Haya miliyoona hangana kunoo wali qabne harkanne isatti isinina baankii akkana akkaawuntii akkanarra nuu naqa. Maali waliin jechuun jiran beeki telefoona mootummaan to'attu mootummaa wanni finjuu sheeyxaanni kun to'atu waliin jechuun jiranii beeki. Bakka inni irraa akkan dhaabbatee kana jiru yoo arkuu barbaadanne harkanii beeki. Sigale? Warri gartee kana daldala kana oofu, warri nama jeesu, warri mana namarra gubu, warri nama gudeedu tokko heeratti hin dhiyaatu jechuudha. Kana ma'anaan ayatoota kanaa maal garsiifti? Waan kana gartee sheeyxaantichi kun duuba jiraachuu, yakka gurguddaa kana gartee sheeyxaantichi kun duuba jiraachuu. Sigale? Duuba jiraachuu argisiifti jechuudha. Namni keenya dammaqaa dhugaan isinii himan. Qaallichi yakka gurguddaa nama isinii lakkaa'e nama jeesuu, nama buqqisuu, abbaa gadaa rashanuu, manguddoo salphisuu. Sigale? Marii gartee sabaa sablammii idduutti gartee summii tufuu. Warri dheengadda Finfinnee tattaa'ee Oromoo arrabsuu ture. Mee mootummaa Oromoo ifiin jettu wanti tuni. Arra aangoon kennamtee fi Adaanechi wajji biyya bulchaan jedhani. Sigale? Ka isaan rakkisu gartee kanaa miti jechuudha. Nama miskiina gartee ifiifuu waggaa 16 hidhame. Ka bakka buluun qabne Faisal Abdurrahman jechuun. Sigale? Nama xiqqeenyarraa waraana bilisummaa Oromoo dabalame. Ka jijjiirama arra inni ittiin baacu kana. Jijjiirama arra marmeelonni farshoo kun gartee farshoo ittiin quufanii gartee Finfinnee keessaa akka gartee qotee bulaan oomisha galfatutti dhala Amaaraa kana gartee hoteela galfatu kana qotee haalli mijjatee fi maallaqa hunda dalagatee dhala albeergoo kana gartee akka qotee bulaan oomishu jiru kana jijjiirama inni akkatti taphatu jiru kana ka gartee dungoo ta'ee baqee sigale gaafa nuti dammaqin nu dammeessee ati Oromoodha jee gartee waboo wajjin xiyyitii dha'e sigale gaafa namni gartee faarsee bulu abadan faarseen bulu gaafiin Oromoota deebite hin jirtu
Oromoon gartee bilisoomtiin jirtu because waan gaafate beeka warra maqabsaa'oo tajee warra gandaalizimiif jala jaaree ijoollee gandummaa malee gandummaa biyyi deeggartu tana jalaa sheer gootu kana mee laala an qabsaawaan ture ammaarreen ture mee ati yoo qabsaawaa turte jaan gaafii tana dhiyeessaa mee ati yoo qabsaawaa turte gaafiin Oromoo maalii fi maal turte jaa gaafadhame gaafii Oromoo tana hoggii inni si hime booda san keessaa mee gaafiin Oromoo tamtu deebi afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'e daangaa Oromiyaa akka bajame Oromootu aangome sigale Oromoon aangomuun beeki namni afaan Oromoo dubbatu aangomuu miti beekadhu sirni Oromoo fakkaatu aangomuudha sigale wanni namni keenya beekuu qabu namni afaan Oromoo dubbatu intaltee afaan Oromoo dubbatu takka gurbaan afaan Oromoo dubbatu aangoo qabachuu miti sirni Oromoo fakkaatu kan Oromoon hundi keessatti ifa arku Oromoon kiristaanaa waaqeffataa muslimaa keessatti ifa arku sigale akkanuma durriyyee barandarraa guurtee bara ganda abaluutu wanna qabate jedhanii narra duulanii jaajan shawaa aangomsi jedhanii narra duulanii bar maarree aangomsi deemaa walgahirra taa'eeti bashaashaa dhaqaa mana warra keenyaa laalaa faltiin dhaabbataa jaabar qaallichi faltiin sigale nuti wahii gartee bashaashaa yoo warqii godhe bar Oromiyaa warqii ta'e nuti rahanne sigale shawaa yoo warqii ta'e bar lammiitiyya foonkiyyaa warqii ta'e bar Arsiin Harargee Wallaggi Walloo yoo warqii ta'e bar qaama kiyyaa warqii ta'e sigale shawaan akkam keessa jirti gabbaatee galu jirti durriyyee gartee shawaa keessa dhalatte walitti qabee durriyyee gartee Harargee keessa dhalatte durriyyee Arsii keessa dhalatte Wallagga keessa dhalatte durriyyee gararraan guddan marmeelota farshoo walitti qabeeti sigale isinin aangoo qabsiise tanaaf na qomatanii maarree aboo aangoo teessan isinirraa fudhachuu deemani warra aangoo barbaaduutu nurra duulaa jira eeqa aangoo barbaadan aangoo sabaan fayyadan barbaadan aangoo sabaan tajaajilan barbaadan sigale so namicha akkatti Oromoo diigu jiru kanaatu yaada gartee yaada xiqqaa kana yaada faarsee bulaa jiru kana fudhachuu dadhabee Faisal fuudhee hidhaa galchee jechuudha. Warra gartee baankii Itoophiyaatiin akkumaan siyaasee kana si zarafu namni nama jeesu goota jaama yoo adda tana dhufee mataa adda si facaase goota jaama. Goota jaama. Amma dubbii tana fakkaattu poolisticha tokkootu birrii 200 gubboo fudhate janiiti Finfinnee keessa mootummaan keenya qotannoodhaan gartee hattuuf araaraman qabu jaa kan miliyeenaan sossoosu hagartee ummatarraa maallaqa qawwee isinii binna janii walii qaban hunda fuudhee manaan jaarrate hoteelaan Ameerika bitate kun ozoon aangoomee taa'uuti namicha qarshii 200 fudhate faarsee bulaan kun bar lubbuu fi wadalloota jaani waa takka yaada wanni tanaafin jaani faarsee bulaan kun jala taa'eeti poolisticha 200 jechuun barbuun siinii bunaa takka siin bittu bar kana fudhate zigal mootummaan keenya hattuuf araaraman qabuu jaa so waan akkanaati jechu waan sirna akkanaati jechu sirna kana gartee ati gana jijjiirama fidaa wallahi abiyyi aangorra jiru dhiisi abiyyi aangor lubbuun jiruuhu biyya san keessa jijjiiramni dhufuun ta'a an dhugaan si ganaadha jijjiiramni dhufaa gana Oromoo wal marihatti gana maarreen marihatti warri gartee Amaaraa fi Tigree fi Shaabiyaan marihatanii nu gaddeemu jiranii hay barbo Amaaraa fi Tigreen bar wanni mariyataniif hoogganoota isaanii wal dhagayaa bar warra aangoo qabuutu bar qooda walii kaayee taa'ee wajjihaasaa bar kun ammoo Oromoon akka wajjihaasoitu dhiisi jaarsaa jaartiin akka wajjihaasoitutti dhiisa qaallichi sheeyxaanni kun sigale qaallichi sheeyxaanni kun Oromoon sabni Oromoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo akka wajjihaasa'u dhiisi sigale jaarsaa jaartiin akka wajjihaasoitu itti ni dhiisa ittiin dhiisu jechuudha
warri oliyoo wal ta'ee dhufe bara hayyoota isaanii karaa banee fi wal ta'u jira bara. Warra aangoo qabu warra naannoo bulchu pirezidaantota naannoo hoggantoota godinaa fi aanaa hoggantoota sadarkaan jiraniitu wal dhaga'ee bar tokko ta'u jira. Digale beeyta Tigree fi Amaaraa fi Shaabiyaa uummata guutuu walii yaa'ee wal ta'u jira si fakkaate. Aangawoota isaaniitu bar akka wal ta'aniif waliin dhiibu jira. Keenyoo adda nu dhiibu jira ma waliin nu dhiibu jira. Sheeyxaantichi osoo nama araara dubbatu fuudheedha. Nama gartee faarsee bulaa usteetuma summii hunda liqimsinii mee dhaabbadhu if ilaali